kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan. Hortee qoroof qomootti warra koof akaakayyuu warra duudhaa warra seenaa warra gootaaf warra hayyuu warra dhugaa barsiisutti kabajatee ilma baasaa warra sirnaan qajeelutti warra seer lugaa fi caasaa Oromoo koo sanyii guddaa danda'aa rakkoof gidirtuu mee nagaadha sin gaafadha ashamaadha akkam jirtu. Eeyyeen nutu tokko anaaf isin agartuun kee naaf qoricha jaalalli kee na gugguba madaa keetu madaa kootiif bakka citee na dhukkuba boo ichi kee boo akooti dafqa cobsaa waliin dhiigna gaafa rakkoo gaafa dhibaa waliin baana waliin fiigna morgaan kan kee morgaa kooti yoo jabaatte nan jabaadha dugdi kan kees dugda kooti si waliin rakkoo baadha yoo jiraatte anaaf tola yoo si baree naaf bari'aa si maleen tolu qomoo koo irra deebi'een jedha shaa godha akkam jirtu Oromoo koo. Eeyyee akka kaleessa akkuma dheengaddaa osoo jennu kunoo har'as haaraa dhufe gammanna yaa firaa qubee TV'n kunoo nuuf banamee jira. Qubee koo yaa dafqa goototaa yaa tirannaa hayyuu kan dhaloonni qubee fedhu welaleessee fedhu yeedaleessee fedhu sagaleessee yaa ormaarraa fayyu. Qubeelaa koo mallattoo eenyummaa gatii jiruu kootii kan ittiin inni of ibsu qaamni fagoo argee ittiin na baruu yaa qubee koo. Baa caadaa jedhee waa'ee barnoota koo waa'ee dhaloota koo seenaa jiruu kootii kan ittiin ibsadhu. Saalfii tokko malee dirreerra dhaabadhee ani Oromoodha Oromoo qulqulluu jedhee ittiin dubbadhu. Yaa dafqa goototaa yaa dhiiga goototaa ishee salphaatti hin dhumne itti ba'ee gatiin. Anaaf qubee jechuun dhiiga Oromooti aabaa caadaa miti callisnee kan jennu aabaa caadaa miti. Eeyyee anaaf qubee jechuun yeroon jedhu Aliyyi Cirrii Alii Shabboo Abdiisaa Agarii Tulluutti fuulduraan natti mul'ata. Baa yoon jedhu immoo Baaroo Tumsaa Bakar Waaree Badhaasaa Dilgaasaatu ifeenaan dubbata. Caa yoon jedhu immoo cancala gootummaa warra ifa nuuf fidan Caalii Shoneefaatu fuuldura koo ifa. Daa yoon jedhu immoo diddaa kaleessaatiin warra asiin nu ga'ani daraaraa kafanii isaaniin ilaaleen asii argadha bifa. Anaaf qubee jechuun callisnee kan jennu aabaa caadaa miti. Eeyyee qubee jechuun dhiiga Oromooti dhiiga ilee fidaati. Egaa warra har'as kaleessas jiraachuu keenya hin barbaanne deemtee huuba coortii maal godhuree otooma moortuutti isheen horti. Har'as akkuma kaleessaa akkuma dheengaddaa miidiyaan Oromoof homaa bu'aan qabu maal godha bananis ittiin wal arrabsu yaadaan gargar cabu. Osoo isaan jedhanii odeessanii oduu lammii tokko ta'e bakka lamatti qooduuf miidiyaan Oromoo tokkummaa lallabu tokkummaa barsiisu aadaaf duudhaa Oromoo bakkee gadi baasee ormaaf ifiratti yaasee agarsiisu. Kunoo qubee TV'n bakkalchi dhalootaa akkas jedheef ba'ee al tokko naa gammadaa karaa qubee TV waan haaraan nuuf ba'ee. Eeyyee egaa amma booda waa'ee qubee TV yemmutti dubbannu waa'ee qubee TV mana keenyatti yerootti galfannu karaa qubee TV maalummaa Oromoo seenummaa Oromoo gad baafnee dubbanna ormaaf ifirattu lakkiin naga'uu tasa hin barbaadu isheen jettu gurra ishee cufattu. Eeyyee karaa qubee TV mana keenya ganyee kan ilaalee sabboonummaa gootummaa argata malee hin jiru wanti isa caalee na amana har'aa kaastanii qubee TV yoo galfattan mana keessan akka kanaan dura saalisii saadisii minnoo mindinnoo menxerqeshoon dhageessanii galatooma. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne.